Akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroo yeroon isin biraan gaa tureef gaa jiruudha. Kanneen maatii Gullalleewud in ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Ammajjii 17 2021 Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo Woboo Zoonyii Koonyaa Lixaa Godina Qellam Wallaggaa Aanaa Daallee Waabarraa Ganda Aroojii Hobboo bakka addaa Gabayyoo jedhamutti guyyaa kardhaa waraanni bilisummaa Oromoo waraana biltsiginnaa haleeleera. Haleellaa kanaanis diina baay'ee ajjeesee garii madoo gochuun mooraa diinaatti rifaasuu naqeera. Yeroo ammaa kana waraanni PP sun buufata fayyaa Haroojii Abbootti argamutti walitti qabamtee jirti. Gabaasa guutuu faana walitti deebina Jaalmooyii irraa. Ammajjii 17 2021 injifannoo waraana bilisummaa Oromoo Woboo Zoonii Giddu Galaa irraa. Woboon Zoonii Giddu Galaa Lixa Shaggar Aanaa Ilfataa Ganda Bitaachaa keessa socho'u kaambii waraana mootummaa fi wardiyaa taatee kan teessu milishaa itti marsuun kan dide ajjeesee kaan harka kennate qabuun meeshaa hiikee lama hiikkate kaambii keessa waan jirtu raashina waraanaa gubee barbadeessee jira. Zoonii Lixaa injifannoo Zoonii Lixaa maqaan ajjootiin diina asoosaa irraa gara gimbii konkolaataa 3F'n dhufaa jirtu irratti ijoollee abbaa caalii waa darbachuun adaba itti tolchitee jirti. Injifannoon uummata Oromootiif. Walaloo waraana bilisummaa Oromoo Woboo Wobii Sabaa. Utuu hin sodaatin bofa nyaachaaf jawwee mudhitti boombii baattee gateettitti qawwee halkanii guyyaa deemtaa bosona hamaa keessa sodaattee hin beektu ati takka bineensa. Ganama yoo deemtu fixeensi sin dhaannee miili qullaa deemtee qoreensi waraannee madaan qaama keetii utuu si dhukkubuu aduudhaa fi beelli usuu si guggubuu. Nan dheebodhen jettuu kaayyoo kee dagattee Woboo Wobii Sabaa baga si qabaannee baga nuuf hidhatte yaaddessaa guddinaa irraa. Balaa abiddaa magaalaa Bushooftuu fi Duukaam gidduu East Afrikaan cinaatti kan argamu warshaan jirbii fo'u gubachaa jira. Konkolaataan ittisa balaa ibiddaa kan bulchiinsa magaalaa Bushooftuu fi kan humna qilleensa Itiyoophiyaatiin osoo gara biraa hin darbine dhaamsuuf yaalii guddaa godhaa jiran jedhu. Sababni ka'umsaa hin baramne yoo sanfaantii immoo suuraa kana akka lixa Oromiyaa ta'ee jedhanii poosti gochuun isaanii hin oolu. Maddi oduu kanaa Gannat Oromtitti warra Bushooftuu irraayi. Ammajjii 17 2021 guyyoota sadan darban keessatti ba'aa Aksuum bakka Daa'iroo Hafash jedhamutti lolli ulfaataan geggeeffameera. Humnoonni Tigraay battaloonni afur loltoota 3,000 humnoota raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa barbadeessaniiru. Dabalataanis humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa hedduu booji'aniiru. Waraanni Tigraay keessatti adeemsifamu xumurame jechuun lolli biltsiginnaan oofaa turte soba ta'uu addunyaan bartee jirti. Gamtaan Awurooppaa lolli Eertiriyaa hirmaachise kun dhaabbachuu dhabuu mormii Itiyoophiyaa irraa deeggarsa baajata doolaara biiliyoona 107 ugguree gabaasa isaa keessatti balballoomsaniiru. Bulchiinsi Ameerikaa haaraanis Abiyyi irratti tankaarfii fudhachuuf qophaa'aa akka jiru maddeen mirkaneessaniiru. Gama biraatiin ajajaan olaanaa raayyaa ittisa Suudaan lafa keenya Alfashqaa jedhamu irraa waraanni Suudaan akka qubatu muummeen ministeeraa Abiyyi nuuf eeyyameera jechuun kaleessa dubbatee jira. Hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu Gullalleewud irraa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.